nagaa kootu baay'ee nagaa kootu galanni waaqeffatu gammadee jiras maal jechuun buusuu gara biyya kootti jechuunidha waan ta'eef jechuudha. Yaa osoo deemin duraan waan tokko siin jedha jedheetan jechuudha. Qoshii ture nan deemu jechuudha. Faasisaati lamaan booda nan deemu jechuudha. Maqaa koommoo fi bakkoon turte dhiqaatti hin jira jechuudha. Naafiin goggoo inni nuti tadha jedhe jechuudha. Hojiirraan oolummoo dhugaa waaqa dubbachuudha. Bakka giddeedha isaaf sa'aatiin keenya jira jechuudha. Ijoolleen baay'ee jechuudha. Dhugaa yoo kara dhiimoota inni dubbisa harmallee hojjetaa jettan jechuudha. Maaliif hin hojjennaree dhugaa dubbachuu rakkoo saraatanyaan jiru jara saraatanyaan finne waan ta'eef anatu mana sirreessa kophaa koo jechuudha. Inni isa amma kana bitee mataa koo gargara inni jalli jechuudha. Deemuudhaaf sa'aatii lama waan akka bichaatu natti hafe jechuudha. Inni warra duubattan jirtu wannaatti. Warri jettu mucaan adda dhiifa manaa godha jechuun yaa macheen namni hin dogooraan garuu namni hojjetu natti fakkaatu yoo waan tokko argee ijoollee hin dubbate jechuudha. Nama sana ittuma nima jechuudha ittuma cabsee nima jechuudha. Kana kanatti yoo isin mufachiise dhiifa manaa godha. Namni gaafa waan tokko argee yookaan dalga godhe namatti mul'ata namni waan cabsee namatti hima jechuudha. Anis immoo amala akkasii qabu namni gaafa akkasitti namatti himachuu tola jechuudha. Yoo jechuun koo keessatti mufachiise dhiifa manaa godha. Ammallee sun taane yeroo laayifii kennu tokko jechuudha. Maaliif laayifii gootamee fi waan akkasii laayifiin sin duuba fi waan akkasii naaf jechuudha. Dhiifa manaa godha jechuudha. Sababni kun jedhamudha dhugaa rakkoo dhiifa manaa godha warri natti qabamtee jiraatu jechuudha. Inni jechuudha warreen afaan hunduu keessatti hanga maal jajjabeessitan namni sagaleen na qabu jira qabu. Maaliidhaaf waan biyya keenya kamiin taa'eefan immoo biyya amma roobatu jira waan tokko namatti ajaa'iba. Nah, yang nama artian ini adalah pada sudah juga asalkan dari darah jenis artinya yang ini ada. Ia dalam bentuk bagian juga. Karena malu suara dekan ya. Ini ya itu tinggi ya. Hari ini saya agen harga musbah atau tindakan itu. Nah itu arti pun barbar. Sini kali pun mungkin kau berkira. Bayi ni mungkin dan di juga ada juga. Dua video kena terjadi tadi. Aizunan jetani aizun ya ko akayon akasi milki tawanan jettan akuma afaan keessanii nafa godhu dhugaadhaaf namni obsee eeggate ilma miti jechuudha. Obsumaan eeggadhaanis kana viidiyoo irratti hojjechuu dhiyeessu yommuu fi illee kan galu naaf eeyyame nan gala jechuudha. Biyyaan galee waayifaa koo sirreeffadhee bitadhee isaa ta'uu fidadhiisaa ta'uu nan gala jechuudha. Inni la jajjabeessuu keessa na wajjin waan haa ta'uu ammas immoo jechuudha warri biyya jirtan jechuudha. Viidiyoon maaliif mana madaala jirtan qeemanii waan jechuudha. Viidiyoo keenya harkisaa jechuudha. Na laalai yaa inni gadi fura yoo fakkeenyaaf kan gala boru oolee ittaan jechuudha. Waan ta'eef namni agarsiisa jechuudha waan tokko. Akkaataan warra Itoophiyaa maaliif humna isin Itoophiyaa yeroo Itoophiyaa sodaatanii warri waggaa meeqa mana madaallii keessa amma isinitti agarsiisa maaliif isinitti agarsiisa akka fiigdanii galtan barbaada jechuudha. Biyya umbaa dhugaa dubbachuuf ani hanga fiigdee jira aariin ture maaliif osoo nan hin beekin akkasuma jiran jedhagina baay'ee tokko gammadeen jira kiristoosni bakka maaliif jenna bakka. Baay'een gammadeera. Kanaaf dhugaa rabbi hojjettees hojjechuu baatte isheen kudhanii guutuu sagaluma malee jechuudha. Garuu yoo tokko jettu tokko siyaafaa tokko wali tokko biraatti umrii kee fixxaa humna kee fixxaa garuu bakka kanuma qabaatti tamaskee jettee gaafa waaqayyoon kee galateeffatte waaqayyoon immoo kan nama jiraachisu isa waan ta'eef kanaaf warroonni biyya ormaatti illee waa'ee jireenya Itoophiyaa minaamin sodaatanii teechan
koo kana mabbarata foolii Itoophiyaa fudhadha maatii keenya waliin affeeruun mana wal hojjetan qooti kushii jechuudha. Inni sodaa inni qabsaafatu inni qabyaa dambii shamarraniitti hin beekamu siree shamarranis saalfatti koo inni kana galee qaba foolii Itoophiyaatti sinatti fudhadhee kan iddoo bareedaa kan dasiin jedhu kan hojii maayyoo madaama fixaan fataatisiin godhu jechuudha. Oromiyaa bakka bakki barbaadan deemuu agarsiisa dhugaa waan kanatti jechuudha. Kana qaamee isin galan jechuudha. Anis immoo Itoophiyaa galee waaqayyo gooftaan nama biyya galee kana godhuma haa taasisu. Inna haalam jechuun innaa silkiina jalaatu sagalee natti ta'e jechuudha. San qannafachuu deemin jechuudha. Anis immoo nama biyya galee waan hundumaa isinitti agarsiisu na haa taasisu. Yaa Itoophiyaan beektu yaa waa'ee fa'a amma maal jettee waaqa ijraamitiira amma haala mijeeffatu qoshii jechuudha. Inna kana hamman godhadhutti bombade guyyaa 2 guyyaa 3 irra hin badu jechuudha. Kanaan booda maaliif hojii kiyya waan ta'eef akkasii kanatti taa'ee haayisawi haayima namni naan dadhuun jiru jechuudha. Mataa kiyya ajajaa of ajajee yuutuubii kiyya irratti xiyyeeffannoo godhadheen hojjedha. Hojii kiyya waan ta'eef yeroon barbaadetti viidiyoo kiyya natti tolan guyyaatti 10 hojjechuun danda'a jechuudha. Dhugaa rabbii akkasii kana amma jechuudha. Sa'aatii meeqatti waraabaa jiru beektanii dhugaa sa'aatiin deemee jira maayee sababa hojiitiin kan ta'e jechuudha. Dhugaa waaqa dubbachuu ijoollee ati koomii galgaleen deemta min hojjetiin nakaa godhinaan jiran keessatti nakaa godha dhugaa rabbi namitti mana jirti namitti nakaa nagootti sana dhugaan nakaa nagootti isheen jechuudha sammuu koo inna keessatti hojii nakaa godhee dhiisa jechuudha. Inna lamaan nyaa'u galanni waaqa Israa'eliitiif haa ta'u galanni waaqayyoof haa ta'u. Kan arraachi ijji kiyyaa fi warri adii waliin agartu yoo Itoophiyaa dhufanii wal argan yoo Itoophiyaa dhufanii isaanii wal argaman ijji gannatii fi ijji warri adii waliin agartummaa jechuudha. Inni dhugaa ijji kiyyaa fi ijji warri adii waliin agartu bakka kutadhuma jechuudha. Waaqa bakka Kiristoosin jechuudha. Akka namni biyya galee nan deebi'aa maal akka jedhu san Yesuus inuma yaadillee qabu jechuudha. Mukaan amma miti oduuman dhufee gaafa mukaa tokkotti sun akka ishee waan akkasiisan hin jaaladhu ani biyya ormaatti garuu eenyumtu biyya ormaa hin jaalatu. Rabbis hin jira biyya kee keessattuu yoo haal mana keenya kana waaqayyoon biyya keenya nagaa nuuf godhee nuura wajjinnatii manaamna jedhan kana ta'e taanaan biyya keenya yoo waan dhabde hin qabdu warqii dhugaa rabbii waan dhabde tokko kan biyya keenyatti hojjenne of jijjiiruu dandeenya jechuudha. Kanaasitti homba ashkarii kan nu geenyes kan nu geechis ijoolleen isaanii kan nu gadis kan nu beqe nu ammanaa caqanii aroo Yesuus tamiskeen galanni sillaasaadhaaf haa ta'u dhugaa rabbii jechuudha. Inna isinis asteessanii umrii keessanii fixeena jechuudha. Mana ijaarraa maal kalaas dhugaa rabbii wanti xinnuma ishee waan ittiin sosso'atu hojjetadhu jechuudha. Inni dhimma waan argatte san walitti qabadhu biyya ganaa obboleessa koo maaliyyoo koo achi deemtee barsiista maal jettaa akkasitti garuu umriin kennumaa ofii waan tokkoon qabattu bakka booda dadhabinni jira dhibeetu jira maaltu jira. Inna kanaaf waan qabdan walitti qabadhaati karaa biyya keessanii galaa jechuudha. Fakkeenyaaf amma jarri kuni otoo jira mitiire nama har'anii jechuudha. Dhugaa dubbachuudha isaan marra damoota ji'a 3 qabaachuu baadde osoo biyya nagashanii argitanii rakkisaadha jechuudha. Maaliif namni tokko qoy hojjedhee tan argadha waan ta'eef obboleessa koon gargaara maal akkasan godha jedhee gaafa biyya galu nama kaardii birrii 5 kan guutatu kan dhabu jira. Isaan dhugaa akiimii kan ittiin deemu kan dhabu jira. Maaliif isaanii akka seexanaati ammatti kaanan ammuma bakka. Inna kanaaf yeroo isaan dafa ofirraa faaseen ari'an yoo simbirrii buukumarra jechuudha. Yoo mana xiqqaatu 30,000 yoo gaafa buukirra hin qabne rakkisaadha dhugaa. Gaafa galtanii biyya galtanii harka obboleessa keessanii ilaaltan obboleewwan keessanii ilaaltan dhugaa waqasinnaa garuu isinarra isaas teessanii gootaniif kun isaanitti homaan fakkaatu gaafate biyya galtee rakkatte jechuudha. Dhiira nyaachistee akkas taateetti isin hin jiru jechuudha.
Inna gorsa kiyya kana yoo jaalattan like godhaa, subscribe godhaa. Maatiin haftaa isin jira. Amma yaa odumanas oyyochuu saati lamarraa yoo yala bu'ee jira. Keetana qabasii xiyyatti qalfadheen deema. Nagadannaa turaayi yaa haala deemicha irratti immoo waan tokko saniif waraaba jechuudha. Innaa saniin booda immoo yaa akkaataatti galii maal kanallee isinitti numa sinin jira. Videotti aanutti na eegaa waan wajjin turtaniif guddaa tokko galatooma baay'ee tokko sin jaaladha. Maatii koo dhugaa rabbi isin jaaladha. Nanaaf faytu nagaadhannaa turaayi. Warri immoo sin kaffee galuu biyyatti sin kaffee immoo aizoo jechuudha. Akkuma nama as jiru kanatti sin wajjin jira jechuudha. Daataa koo bicha sirreeffadhe taana isiniin haasofsiisa waan hundumaayyuu aizoo sin wajjin jira. Viidiyoo keessanillee hamma taate isiniif hanta bachisiisa jechuudha. Inna baay'ee sin jaaladha. Nagaan tura. Bye bye.